Isa isinii qabadhee jira waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jedha obboloota koo itti fufa. Daalaa dhuftanii dhugaa waaqaan isinitti hima biyya kanatti illee dhuftanii hin rakkattu. Dhiiga boosu isinitti hima. Miindaa malee nyaata malee fooqirraallee gadi si gombisuu dandeessi. Haggaawwee miti ati dallaala'aan dhufte. Garuu karaa eejensii karaa eeyyama qabu. Eejensiin eeyyama mootummaan kennee fi karaa eejensii haggaawwii taatanii dhuftanii jennaan rakkoon tokko isinirra ga'ennaa maatiin dhaqanii eejensii sana gaafatanii mirgi keessii kabajama. Dallaala'aan warri dhuftanii immoo ganaa dhiiga buusu. Ammas taanaan ijoolleen haggaawwii taatanii hin dhuftan taanaan biyya Arabaa warroonni karaa dallaalaa dhuftanii as dhuftanillee dhiiga buusu. Miindaa malee hojjettu. Nyaata malee hojjettu. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa lafa jirtanitti isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii an nagaadha rabbiin haa galatu isinillee bakka jirtanitti nagaa ta'a isiniin jecha har'a waan haaraa waan nama hundumattiyyuu hin tole jedheetoo yaadu qabadhee isiniif dhufeetiin jira waan ta'eef maarree isin immoo akkuma kana dura gochaa turtanii subscribe gochuudha warri haaraa dhuftan gara maatii keenyatti dabalama share like akkasuma immoo yaada qabdanillee barreessaa isiniin jechuuti nan barbaada. Egaa har'a maal qabattee nu dhuftee jechuuti dandeessu jechuudha. Namoonni hedduun biyyarraa gara biyya biraatitti darbuudhaa fi maallaqa hedduu gugubdanii namoonni na gaafatanillee hedduu keessantu jira jechuudha. Anumtillee ofii kiyyaanii yeroo tokko jechuudha galuullee nan barbaada otoo galee tooyi waan tokko mijeeffadhee deebi'ee hojii koo hojjetadhee itti fufee jedhee yeroo yaadu maatiin bira jiru kun immoo nagalchanii akkanaas na deebisuu isaanii shakkinan qaba. Akkasuma immoo biyyoota biraa deemuudhaaf yeroo hammaa kanatti karaa dallaalatiin baay'ee gatiisaallee deddeebisaallee baay'ee rakkina guddaa akka qabu namoota hedduurraa odeeffadheen jira jechuudha. Yeroo hammaa kanatti dallaalotaanii gara biyya biraa deemuudhaaf yookaas immoo galtanii biyya tokko jijjiirrachuu akkasuma immoo biyyootarraa gara biyyootatti darbuudhaaf gatiisaa baay'ee qaala'ee jira jechuudha. Namni afaan beeku tokko biyya Arabaa keessa hojjetee biyya biraa nan deema yoo jedhe 100,000 jechuudha kan inni deemuutii danda'u. Akkasumallee biyyarraallee biyyatti kan darbani sanaan holiidhaan jechuudha obboloota koo. Kanaafiyyuu amma garuu namoonni hedduun jechuudha karaa sanaan itti fayyadamaa kan jiranii namoonni hedduun anillee akka sanatti karaa sanaan inni fayyadamee deemee baasii tokko malee maallaqa otoon hin baasin karaa seera qabeessa karaa mootummaan beekuun namoonni jedhanii namoota hedduu isaaniitu jira jechuudha. Yoo barbaadan isinii fiduutii nan danda'a jechuudha. Waan qabatamaa hin taane miti jechuudha. Waan qabatamaa ta'e namoota hedduurraa ragaa kana funaannadhe isin biraan ga'aa jira jechuudha. Kanaafiyyuu marree viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa akkamittiin illee ittiin deemuti akka dandeessan eessattillee akka argamu imbaasiin kun isinitti hima jechuudha. Karaa seera qabeessa waan ta'eef karaa seera qabeessan immoo yoo deemtanii biyya namaa keessattillee kabajamtanii jiraachuutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni lammii Itoophiyaa hin taane lammiin biraa jechuudha. Hojjettootuma mana madaamii keessaa ta'anii biyyoota Arabaa keessa kan hojjetanii akka keenya kana miti jechuudha. Ijoollota hedduun beeka jechuudha. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi erga yuutuubii kana hojjechuu jalqabee obboloota hedduudha wal bareen jira. Obboloonni hedduun jechuudha sababa qoonqorraan mana yaalaa keessa obboleettiin kiyya tokkollee jechuudha. Obboleettii kiyya yeroo isiniin jiru karaadhuma yuutuubii kanaatiin kanaan wal bare torbee kana keessa mana yaalaa kan turte sababa nyaata dhabuurran jechuudha. Kan turtetu jira jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota ko isi fayyada waan ta'eef viidiyoo kana hamma dhumaatti dhaggeeffadhaa isiniin jechuutiin nan barbaada. Bakki itti argama isaa imbaasiin yookiis immoo ejensiin kun jechuudha. Ejensiin namoonni jechuudha natsaa irraan dhufuu danda'an. Natsaa yeroo isiniin jedhu madaamiin isin filatte kun immoo viizaa isiniif hojjattee akkasuma immoo gatii xiyyaarallee birrii madaamitiin kutamee kan isiniif ergamu garuuti ejensiin suni itti kan isin kaffaltan yoo jiraate meedikaalatti isin ergu gatii meedikaalaa sana yookiis immoo meedikaala wanti jedhamu marmaraadha jechuudha. Obboloonni gana galtanii biyya biraattillee deebitanii hojjetachuu kan barbaadanii wanta dafqii keessan irra hoolaa jiru maatii keessan laaltanii akkasuma immoo gaa'ela kan qabdanillee gaa'ela keessan ijoollee keessan galtanii ilaallachuuti kan barbaadan galtanii ilaallattanii deebuutii dandeessu jechuudha. Garuu galmooftanii carraadha waan ta'eef iyyuu carraa eeggattu
jettu jechuudha dirqama. Garuu dallaalatu na nyaata birrii kiyya jettanii birrii guddaa baasee as deebuu hin danda'u jettanii wanti si yaaddessu hin jiru jechuudha. Karaa seera qabeessatiin waan ta'eef miidhaa amma kana isinirraa afuutii danda'a isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf karaa kanaanii itti fayyadamaa isiniin jedha. Namoonni tokko tokko immoo seerri Itoophiyaa keessa jira waan akkasii jettu jechuudha. Haalli jiru akkuma sanatti itti fufee jiraachuutii dhiisuu danda'a jechuudha. Fooyya'uutii danda'a jechuudha obboloota koo. Sababa yeroo hedduu namoonni keenya miidhamanii jenne akka bakka miidhamni tokko akka jijjiiramuu hin dandeenye wanti tokko akka fooyya'uu hin dandeenyetti hin yaadina isiniin jedha. Maaliif inni darbiyyoo dhaloonni darbiyyoo dhaloota dhufuuf jechuudha. Fooyyessi dhufuutu danda'a jechuudha. Waan waaqayyo uuman keenya qopheessu hin beeknu waan ta'eef kanaaf iyyuu jechuudha. Ejensiin kun eessatti argama jechuuti dandeessu. Ejensiin kun immoo warra afaan beekanis warra afaan hin beeknes namoota haaraa ta'anii fi namoota haaraa hin taane biyya Arabaa keessa kan hojjetan dubartoota qofa jechuudha. Oofuutii danda'u jechuudha. Innis immoo eessatti argama yoo jettanii ejensiin kun maqaan isaa ejensi waafi jedhama jechuudha. Ejensi waaf lakkoofsi bilbila isaanillee yeroo hedduu jechuudha baay'ina namootarraan kan ka'e biizii waan ta'aniif kaasuutii dhiisullee danda'u waan ta'eef qaaman deemtanii galmaa'uutii dandeessu. Lakkoofsa bilbila isaanii isinitti hima jechuudha. Innis 094400 dhumni isaa 27 bilbilli lammaffaan hanga 3tti jira waan ta'eef iyyuu dhumarratti jechuudha. Lakkoofsi isaa gargar kan ta'e inni lammaffaan illee 0944004428 inni sadaffaan isaa 0944004429 kanarratti bilbila isaanii argachuuti dandeessu. Garuu yoo isin jalaa hin kaasne ta'e sababa namni itti baay'atu bilbilaan argachuu dhiisuu dandeessu waan ta'eef iyyuu iddoo isaanii deemtanii galmaa'uutii dandeessu jechuudha. Ejensiin waayif jedhamu kun immoo iddoon itti argamu yookiin immoo teessoosaa Finfinnee keessaa jamoo tokko gamoo arfaffaa irratti jechuudha. Gamoo arfaffaa keessaa iyyuu lakkoofsa 12 yookaas immoo kutaa 12ffaa jechuudha. Fooqii arfaffaa irraa yookiis gamoo arfaffaa irraa lakkoofsa 12ffaa irratti jechuudha. Iddoon galmee itti dhaxxanii argamtanii qaaman galmaa'uutii dandeessan isiniin jedha. Fuuldura isaa jechuudha waarshaa burcuqqoo iddoo itti gad argamu xiqqoo irraa gad darbitanii akka argachuu dandeessanii namoonni deemanii jiranii warshaa burcuqqoo sana irraa xiqqoo ishii gadi buutanii akka argattanii namoonni heeruu kana naatti himanii naan gaanii jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha biyya keessanitti galtanii maatii keessan ilaallattanii biyya barbaaddanii baasii tokko malee jechuudha deemuutii dandeessu. Namoota hedduutu irraan dhufe namoota hedduutu milkaa'e waan ta'eef kanaaf iyyuu dallaala irraan hin deebinaan kinoo biyya namaa keessatti yeroo hammaa kana ijoollonni keenya humnaa ol rakkatanii namoota sagalee taanuufii fi namoota sagalee hin taaneef iyyuu walii wallaallee jirra jechuudha obboloota koo. Kanaaf iyyuu namoonni hedduun keessanii bakka gaafa biyya irraa baanu biyyuma kana ba'ee too'i biyya namaatti yoo hundu'e iyyuu maaltu na arge bakka biyya kana keessatti rakkachuurra jennee murtoo kana murteessinaa jechuudha. Garuu haa ta'u malee biyya namaa keessatti gaafa rakkanne halkan nuuf hin dhi'u guyyaan nuuf hin dhi'u halkan nuuf hin bari'u jechuudha obboloota koo. Kanaaf iyyuu obboloota koo karaa kanaan itti fayyadamaa. Obboloota keessanillee fiduudhaaf kan jirtanii aarallee kan ta'an akkasuma immoo obboloota keessanii aaras kan hin taane karaa barbaaddachaa kan jiranii fidachuu dandeessu isiniin jedha. Biyyoonni deeman tarii gaaffii isinitti ta'uu danda'a. Biyyoota saditu jiru jechuudha. Isaanis immoo isinitti hima. Biyyoonni deemanii biyya Saudi Arabiyaa, Joordaan, Kuwait, Dubaayidha jechuudha. Iddoo jarri kun hoofanii biyyoota kana arfan deemuutii dandeessu jechuudha. Qaaman deemtanii galmooftanii Prosesiin jiru immoo akkamittiin galmoofna yoo jettanii paaspoortii fudhattaniiti dhaxxuu siyoosinis immoo dirqama barbaachisa jechuudha. Namoonni haaraa taatanis haaraa kan hin taanes siyoosii afaanii dirqama barattanii seera qabeessa waraqaasaa fudhattanii dhaquuti qabdu isiniin jedha. Kanuma isiniin jedha wanti jiru yaada isiniif qoode keessatti dogoggorri yoo jiraate na of kalchaa jechaati. Viidiyoo koo hamma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. If fayyada yoo jettan immoo sheer gochuutii hin dagatina. Obboloonni keessanii
tarii biyya galaniillee as deebuudhaaf haalli itti ulfaatee maallaqa kan dhabanii hedduu isaanii jiraachuutti danda'u jechuudha yeroo hammaa kanatti akkasuma immoo deemuudhaaf illee ekonomii kan hin qabne haaraa otoo haaraniyyuu jechuudha kan afaan hin beekne jiraachuu malu waan ta'eef obboloota keessan wanta isin bira ga'e qaqqabsiisaa isinillee fayyadoo ta'e obboloota keessan if fayyada waan ta'eef isiniin jedha waan turtii keessan na wajjin gootaniif galatooma viidiyoo biraatiin amma deebinee wal arginutti nagaan naa turaa isiniin jedha ciao